يدس اللبون تيجا فان كبسوت ما كم يدوته ميدا غاغاما دوفو كاميو انمني روي دونا نجر نمني ندر كيسيسه كبسو كانت نغال تشجيرو فيلان دينت سين فيلان نو هدون كبان توري بامبا يمبرد بكفد وجچون نند بكفد بيا فد جراچون نند دنيا نرت بيا فد وجي كان انا تو فيلاتين ندر كنجيرو وكيمو وجي برا دبراميتي بيا كانت ديبولي انا فيلاتي زورني انديمنا نجو كانا gaafan qabsootti seenen lubbuu tufee lafa kaayeetti seenee jechuudha. Sadarkaa amma jirutti sadarkaa biyyi sun amma keessa jirtutti anasii bahu jechuun uummata Oromoo ganuu jechuudha. Injiru abbaa fedhetu ija diimeessa malee. An beektaa umri xiyyaamata 33 deemtu kana keessatti waan baay'ee hojjedhe sakandii takka illee hin gaabbu takka uummata Oromoo hin ganne takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon wajjin haasa'u kana yoon du'e hin gaabbuwan hammaattuu azaabuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu gaa'el ta'aa miti. Hayilee Fidaan ni du'e qabsoon itti fufe. Baaroon ni du'e qabsoon itti fufe. Buruusoon ni du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhabamsiifame. Jamarroo waleen ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebiinu. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jiru abdii kudhadhu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana ogoo kana lammaffaa immoo nama akka kiyyaa kanas bokkaa'uun hin danda'amu. Minnesotaan deebi'u torban kana keessa mucaa kiyya ilaaluu nan deema garuu torban keessa nan deebi'a. Kanaaf anama booda jiruun tiyyas duuti tiyyas Oromiyaa keessa akkuma gaaf duraa jette. Kanaaf uummata keenyanis baay'ee yaaddeenaan jaa. Yaa Fabiyaa falmaduu falmaddes falmis maraatoodha.